አብርሽ ራሱን የወደቀው ምንም ያልኩት ነገር የለም። አብርሽ ስልክ ሄድ ነው እኔ አይደለሁም ራሱን የወደቀው። እኔ እኮ እንደዚህ እንድትሆኑ አይደለም እኮ ኤርሚ ራሱ እኮ ነው ውጣ እያለኝ እየገፈተረኝ ነበር። ኧረ ታዩ ነገር አትጨቃጨቅ በእናትህ። አሁንም ወይ የሆነ ነገር ምናምን ሰማይ ግን እንደዚህ ምትሆን ፈልጋለሁ። ሰማይ ወይ አረቢኝ ነገር ተጠቅመት ሰማይ ግን እንደዚህ ምትሆን ፈልጋለሁ። ሰማይ ግን Yooyyaa hashamaa harka fuunee nageenyii fi jaalalli waaqayyoo lafa isin jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii animmaa nagaadha. Inni nagaa keenya baay'ise waaqayyoon haa eebbifamu isiniin jechuun jaaladha. Tole obsi kaayyoodhaa fi maatii warri hin taane maatii kiyyatti dabalamaa yaadaaf immoo gaafii qabdan koomentii irratti naaf kaa'u hin dagatiina. Akkasumallee laayik naaf godha, sheer naaf godha. Viidiyoon kiyya immoo warri isin bira qaqqabe aga xumuraatti naaf taphachiisa yookiin naaf dhaggeeffadhaan dhaamsa kiyyaa na jajjabeessaa walaa jajjabeessuun obboloota koo walaa gargaaru kallattii hundumaan isin jechuun jaaladha. Tole isaan qabadde ofitti yoon darbu akkuma beektanii ji'a tokkoof agaas ji'a tokko torban sadii fi Abrishii fi Ruutaan akka gargar ba'anii jiran walitti bu'anii hin beektu. Haa ta'u malee immoo har'a wanta addaatu uumame jechuudha. Ruutaan jechuudha. Dhaqeen uffata fudhadhe jettee gurbicha isaa egasii qannaasisuudhaaf yookiin immoo asfararra oosa jedhan sana yookiin qannaasisuudhaaf of bukkeetti fiddee wajjin viidiyoo hojjetaa turte san jechuudha. Isa wajjiniin uffata ishii fudhachuudhaaf gara mana isaanii duraanitti deemtee turte jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha gaafa ishiin dhattu inni ishiin yaaddee fi dhattee fi inni ishiin didattee fi achitti kan ta'e faallaadha jechuudha. Innaa tokko tokko jechuudha gaafa nama asfararraanu gaafa nama sodaachisuudhaaf namni kun na sodaachuu qaba yookiin jechuun jira mitiire nama asfararra'u gaafa nama sodaachisnu jechuudha. Wanticha keessa immoo miidhaan hin jiraamoo hin jiru jedhamee ilaalamuun gaariidha jechuudha. Waan tokko keessatti waan hojjennu sana keessatti wanti nuti hojjedhu kun miidhaa of keessaa qabamoo miidhaa of keessaa hin qabnu jennee hin qabu jennee madaaluun keenya dirqama jechuudha. Tarii miidhaa qabaateeti nu fudhatee kufuu danda'a, nu miidhuu danda'a, numaa deebi'ee nu miidhuu danda'a jechuudha. Sanii fi waan hojjetamu tokko keessatti eenyu jechuun miidhaa qabamoo hin qabu jedhanii madaalliirra kaanii madaalanii ilaaluun miidiyaarra kaanii mazzananii ilaaluun gaariidha jechuudha. Wanti sun miidhaa qabamoo miidhaa hin qabu jedhanii jechuudha. So ishiin egaa wanti asfararra'u tokko hin hafne jechuudha akkuma beektanii. Wanti sodaachisuu tokko hin hafne akka waan mucaa sana jaalattee fakkeessite aga torban sadii ji'a tokkootiif akkas maraachaa ture jechuudha. Abrish jechuudha maraachisaa turte jechuudha. Qannaasaa ibiddi gochiisaa turte jechuudha. Maaliif inni dhugaa dubbachuu fi Abrishis wanta ishee irratti godhe tokkollee sirrii hin turre jechuudha. Maaliif jennaan amma miidiyaa irratti argaa turretti waan badaa irratti dalagaa ture jechuudha. Wanta badaa bakka wanta irratti dalagamuu hin qabne mucoo kanarratti dalagaa ture. Ishiinis egaa haariidhuma kanarraa kan kaate abdii kuttee baatee ishiinis immoo qannaasuuf kana goote. Bargiti Ruutaan ilmoo isaa garaatti baattee kan sanatti heerumti osoo hin taane ishiin maaliif haarii ishii garaa ishii boodhaaf qannaasuuf akkuma kana duraa tokko akkas gochaa turte. Innaa qannaasisaa turte jechuudha. Garuu immoo guyyaa har'aa uffata fudhadheettee akkuma nama dubbadhe gara mana jireenya isaanii deemtee jechuudha. Yoo deemtu mana jireenya isaanii yoo deemtu immoo maaltu ta'e jettan mee viidiyoo kana ammas irra deebi'aatii gabaabduu kana ilaala. ራሱን የወደቀው ምንም ያልኩት ነገር የለም። አብርሽ ስልክ ሄድ ነው እኔ አይደለሁም ራሱን የወደቀው። እኔ እኮ እንደዚህ እንድትሆኑ አይደለም እኮ ኤርሚ ራሱ እኮ ነው ውጣ እያለኝ እየገፈተረኝ ነበር። ኧረ ታዩ ነገር አትጨቃጨቅ በእናትህ። አሁንም ወይ የሆነ ነገር ምናምን እና jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nagarrame jechuudha. Namni gaafa nama faana walitti bu'u jirumsanaa fi bakka haariin waa hedduu keessa nama galcha malee miidhaa nama sanaa namni hin jaalatu. Namni gaafa nama wajjin walitti bu'u abbaa manaas haa ta'u nama biraas alagaas haa ta'u gaafa
nama sana faana walitti bu'ee jechuudha. Amma namni sun fayyaa jirutti osoo najjeese osoo kana godhee toon kana godhee jira. Garuu gaafa namni sun miidhame immoo hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf miilaalaa jechuudha ruuttaan jechuudha. Akkasitti garaa kutattee baatee amma dhiira bira of bukkee dhaabdee viidiyoo hojjetaa turte jechuudha ishiin. Nama kana turte har'a garuu gaafaa Abrish akkanatti of wallaalee kufu jechuudha. Waan ishiin ta'atu jirtu ilaalame. Akkatti ishiin barabbaramaa jirtu asiifachuu taaltee waan dubbattu wallaalte jechuudha. Egaa erga dhatte jechuudha ishiin jechuudha damana sana seentee egaa ishiin viidiyoon isaa dheeraadha garuu viidiyoo asirratti maxxansuun barbaachisaa miti. Seera yuutuubii miti saniifanii. Haa ta'u malee ishiin jechuudha erga seenanii uffata kiyyan fudhadhe jettee seente jechuudha. Uffata kiyyan fudhadhe jettee seente giddumaan bakka innillee hin eeyyamneef gurbichi sun akka seenullee hin eeyyamneef bakka ishiinis giddumaan dubbattee uffata fudhachuudhaaf kilaasii seente gaafa ishiin uffata fudhachuudhaaf kilaasii seentu gaa asitti maaltu ta'e baay'ee jedhaan jechuudha. Abrish namicha sanaan gaafa inni baay'ee jedhee namicha sana gaffa'u namicha sana faana gaafa wal gaffa'an namichi sun igirsaa dha'ee ofumaa fi tarii nama haaree jiruudha. Kufee maal akka ta'e beekamne garuu inni of wallaalee akka kanatti fuudhanii deemaniiru jechuudha. Sana gidduutti kan na ajaa'ibee ruuttaan na ajaa'ibee jechuudha. Akkasitti honnee dhabdee rifattee naate dhugaa dubbachuu fi baay'ee waanuma qabattu wallaalte jechuudha. Baay'ee tokko rifatte ruuttaan jechuudha bakka kanatti baay'ee tokko rifatte dhuguma immoo jechuudha nama rifaasa jechuudha namni gaafa nama fuundatti akkasitti kufee of wallaalu miti abbaa ilmoo ofii miti abbaa manaa ofii miti jechuudha. Alagaan gaafa nama fuundatti kufee of wallaalu dhugaa waaqayyo nama sodaachisa jechuudha. Unkaan of wallaalu iyyuu miti mataan nama biratti nama dhukkube waa ta'u namni sun namatti fakkaata nama rifachiisa nama sodaachisa jechuudha. Innaa egaa waan barbaade soo taate jechuudha. Abbaa manaa faati manaa amma barbaada yoo walitti bu'an iyyuu amma barbaada yoo wal lolan iyyuu amma waliin barbaadan jechuudha. Du'a walii kufaatii walii amma walii hin barbaadan dhugaa dubbachuuf maaliif beektu ilmoo isaan gidduu jiru sana ilaalu ishiinis abbaa manaa ishii ilmoo ishii sanaan ilaaltee akkasumas immoo haadha manaasaa ilmoo isaatiin ilaale jechuudha. Kanaaf amma fe'ayyoo wal jibban illee amma fe'ayyoo gargar ba'an illee amma fe'ayyoo badii walirratti dalagan illee abbaa manaa fi haadha manaa cabuu walii hin jaalatanii hin hawwanii du'a waliis hin hawwanii ammeenyu waliitu dhaga'uu hin hawwan dhugaa dubbachuu fi yoollee wanti tokko isaan mudate tokko isaanii mudate tokko keessa hirrifata jechuudha dhugaa. Innaa kun waanuma jiruudha. Yeroo sanatti garuu nama aarsaa yeroo sanatti wanti walirratti dalagan sanaaf nama guba jechuudha. Innaa haruuttaan keenya akkasitti qixxil jettee gubattee amma gubattee immoo kinoo qannaasisuu ishii keessatti immoo asfararra ishii keessatti immoo miidhaan sammuu kinoo isa kana ta'e jechuudha. Miidhaan inni of keessaa qabu isa kana ta'e jechuudha. Amma Abrish kufee akkasitti of wallaale dirasitti qaqqabee jechuudha. Isa kana qaqqabsiise jechuudha. Ishiin asfararra ba'uun ishii sodaachisuu ba'uun ishii dhiira biraa qabattee ba'uun ishii kan of keessatti qabate bu'aansaa maalinni miidhaa Abrish bu'aan ishii keessatti argatte miidhaa Abrish jechuudha. Naasuun ishiin achitti innaa sana naate amma dubartiin kun ulfa jechuudha. Akkuma beektan ruuttaan ulfa naasuun innaa akkatti ishiin inni kufee akkasitti of wallaalu jechuudha. Amma akkatti ishii rifattu unkaan dubartii garaatti baattu isnaani numa warra miidiyaa irratti arginu rifachiise dhugaa waaqayyo. Innaa ishiin amma maa rifattume amma maanaatume. An akkana taataafi miti an akkas ta'iifi miti jettee akka isheen morma irratti kuftee bu'aa jirtu nagartu akkatti isheen rifattee waamtu sosobduu nagartu jechuudha. Innaa walumaa galatti abbaa manaa fi haadha manaa garaa walitti hin jabaatan jechuun barbaada. Viidiyoon kiyya kana fakkaata dogoggora jiruuf immoo na of kalchaa amma xumuraatti viidiyoo kiyya naaf taphachiisaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.